Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni viidiyoon kun isin bira gahe hundi keessan sheer, koppii liink, riippoostii godhaa. Egaan islaamummaanii namatu itti dhufe malee islaamummaan namatti hin dhufne. Sababiinsaa amantii irratti ilmi namaa dhalate waan ta'eef. Erga namni dhalate amantii uumame miti. Amantii addunyaa kanarra jiran keessaa amantiin yaada namaatiin hin uumamne, sammuu namaatiin hin bocamne, falaasama namaa hin taane islaamummaa qofaadha. Amantiin lafa kanarraa baay'een du'aniiru, baay'een immoo dadhabaniiru, baay'een dadhabaa jiru. Amantiin guddachaa, mul'achaa, ifaa itti caalaa deemu islaamummaa qofaadha. Kanaafiyyuu islaamummaan amantii dhugaa fi amantii haqaati. Kanaaf islaamummaan amantii jaallatee Rabbi ilma namaatiif kennedha. Salaamu alaikum.